Akka mooltan harka fuune dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hundumatti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kuni sagantaa miidiyaa Egereeti. Sagantaa har'aa kan onlaayinii kootiin ajaa'iba gamanaaf gamana mata duree jedhuun waan ajaa'iba wayii gurra siin buusuu fi ergaa miidiyaa Egeree dhaggeeffannee walitti deebina. Turtiin keessan ammas nafaanaa ta'uun affeerra koo kan kabajaati. Ajeerraa galabaa maadhimmi samanni lumuutu waloolle horiidhu waloolle maa wal jibba namni adaraa yaa rabbii miidiyaa Itoophiyaa Egereeti. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin dhimmoonni hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi amantaa biyya keenyaa fi addunyaa ni dhiyaatu. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin yaadonni garaagarummaa malee tamsa'u. Madaalliin yaadotaas itti mirkanaa'a. Biyyi abbootii keenyaa kan ijoollee keenyaa akka taatuuf ni hojjanna. Sagantaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egeree afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin torbanitti simbira ga'u. Itoophiyaan Egeree biyya nuti itti sooramnu, ijoolleen keenyas soorama nu baasan, akkasumas biyya injifattuu taatee akka itti fuftuuf ni hojjanna. Mul'anni keenya dhaloota darbee fi dhufu gidduutti riqicha ta'uudhaan Itoophiyaa carraaqqii fi yaada ijoollee isheetiin misoomtee hundaaf mijattu uumuu fi dhalootaaf dabarsuu, aadaa wal kabajuu, wal danda'uu, wal qixxummaa, bilisummaa, keessummaa simachuu fi kunuunsuu ijoolleen ishee ittiin beekaman deebi'ee ijaaramee dhaloonni Egeree kennaa kanarraa fayyadamaa ta'ee arguudha. Yaadotaa fi ergaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin darban akka hordoftan namoota biroofis akka qooddan kabajaan ajeerraa galabaa maadhimmi samanni lumuutu waloolle horiidhu waloolle maa wal jibba namni. Deebinee dhufneerra dhaggeeffattoota keenya ajaa'iba gamanaaf gamana mata duree jedhuun maaltu ajaa'iba maaltu gamanaafis gamana waan jedhu kaa jiraachuun gaariidha. Waan baay'ee agarra, waan baay'ee taajjabna, waan baay'ee xiinxallaa mata duree gabaabduu wayii irratti waan ajaa'ibaa isinii qoonna. Isinillee gurra keessan nuuf ergisaan affeerra keenya kan kabajaati kun miidiyaa Egereeti. Laayik, sabskiraayib, fooloo gochuu hin dagatina. Mee viidiyoo tokko ilaalleet deebinee dhufna. አስፈላጊ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ሰላም፣ እድገትና የተረጋጋ አየር ንብረት ለማምጣት እየሰራ ያለውን ስራ ይደግፋል። ሁሉም የዓለም ህዝብ የአፍሪካ ህብረትንና የኢትዮጵያን መንግስት በመደገፍ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እንዲደርስ ማድረግ አለበት። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ በኩላቸው ኮሚሽኑ የተጀመረውን የሰላም ስምምነት ከግብ ለማድረስ ድጋፍ ያደርጋሉ ብለዋል። በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው ስምምነት የአፍሪካ ህብረት የሚደግፈው በመሆኑ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን ለመገንባትም ህብረቱ ያግዛል። አፍሪካ ለእድገቷ ህብረት ያስፈልጋታል። የአፍሪካ ሀገራት መተባበር ለእድገታችን ወሳኝነት አለው። Egaa dhaggeeffattoota keenya tana dura kanan fideef namni tokko yoo jiraatu biyya lafaa kanarra dubbiin itti aantu dubbii ajaa'ibaati. Namni garam deemaa jiru kan jedhuudhaanan isinii qoodu garuu sammuu keenya immoo look goonee dhaggeeffachuu waan hin qabneef namni yoo jiraatu abdii kutachuu akka hin qabne akka agartaniif hin yaadattu. Gamtaan mootummoota addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti yeroo adda addaa marii gaggeessee jira. Yeroo adda addaa marii yoo gaggeessu ajandaawwan kaanii fi yaadawwan ka'an garuu akka amma barreessan
gamtaa mootummootaa jedhan kanaayi agartanii dubbiin yeroo ishee eeggattee gaggaragaruun ishee hin oolu. Dhimma biyya keenya kan karaa kaabaa kanaan jirus immoo waggoottan lamaan darban akkamitti dabarsinee amma maal ta'aa jira jennee hoolaallu namni yoo lafa kanarra jiraatu eeyyeni qormaanni baay'een sochii isaa guyyaa guyyaa keessatti jireenya isaa hawaasummaa diinagdee siyaasaa keessatti wanti baay'een isa mudachuu danda'a garuu guyyaa isaa eeggatee hunduu nu garta'uu akka danda'u gara keenya akka deebi'u akka harka kennatu asirraa hubachuun salphumatti hin danda'ama jedhee waan yaadeef dubbii kaleef hin gaddaa waan ta'eef mootummoonni gamtooman dhimma Itoophiyaa akkamitti ilaalaa akka isaan turan yaada akkamii kaasaa akka isaan turan murtiin akkamii akka darbu haga danda'an immoo dhuunfaa isaaniitiin qoqqobbiin kaa'aa turan maal akka ta'e har'a immoo deebi'anii maal jechaa akka jiran irraa namni barachuu hin danda'a salphumatti. Kanaafuu nullee jireenyi keenya kamiyyuu qormaata keessa yoo jiraate guyyaa isaa eeggatee furamuu akka inni danda'u maal asirraa barachuu hin dandeenyu gamni laalee barata gowwaan ofirratti barata jedhanii miti eeyyeen. Kanaafuu wanni baay'een dhalachuu danda'a wanni baay'een jireenya keenya keessatti darbuu danda'a garuu obsaan aannan goromsaa dhuganii akkuma jedhame obsinee waan aannan laphee keenya tasgabbeessu jireenya keenya keessatti akka argannu cimuu qabnaa kan jedhu kana kaasuu barbaade. Amma maaltu ajaa'ibaa kan jedhu tana ilaalla. Waan ajaa'ibaa itti seenuuf ammallee viidiyoo tokkoon sin affeera. Guddichi aanaalee godina Booranaa Dubulluqii fi Mooyyaaleetti hawaasaan simatameen. Godina Booranaatti birrii miiliyoona 16 arjoomaa fi bittaa boondii hidha haaromsa Itoophiyaa guddichaaf walitti qabamuu bulchiinsi godina Booranaa beekseera. Magarsaa Kabbadaa dabalatasaa akkattaan itti qindeesse. Waancaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa turtii isaa godina Gujii lixaatiin booda godina Booranaatti simatameen. Waancichi aanaalee kilaastira Dubuluqiin magaalaa Dubuluqiitti kan kilaastira Mooyaalee ammoo magaalaa Mooyaaleettiin qaamolee hawaasa garaagaraan simatameera. Akka kilaastira Dubuluqiitti simannaa waancichaaf qarshiin miiliyoona 5 ol walitti qabamuun bulchaan aanaa Dubuluq obbo Jirma Bilisoo himaniiru. Abbootiin qabeenyaa waldaaleen hojjetaan mootummaa uummatni hawaasa horsiisee bulaa bor hakkeen dhaabbatanii sagantaa mootummaan baasuu qabu. Dhibba walitti raawwanna jettanii akkasumas nu gammachiiftan baggammaddan bagwaliin gammachuu barbaada. Haaluma wal fakkaatuun waancaan kun magaalaa Mooyaaleettis aanaalee kilaasteraa Mooyaaleen, aanaadhaas aanaa Guchii, aanaa Miyoo, aanaa Mooyaaleen fi bulchiinsa magaalaa Mooyaaleetiin akkasumas hawaasa naannoo Somaaleetiin uummata Oromoo biyya Keeniyaa jiraataniin magaalaa Mooyaaleetti simatamee jira. Obbo Ibrahim Abdii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Mooyaaleetiin. Waan duralleen deeggara turtan biyyi keenya deeggarsi keessaniin alatti gangaa deemuu danda'u. Duraanis deeggarsi keessaniin as geette ammas deeggarsi keessan simannaa waancaa hidha haaromsaa kanaaf qarshii miiliyoona 16 ol walitti qabamu bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Boroo himuun hidhi haaromsa guddichaa Itoophiyaa qabeenyaa fi mallattoo Afrikaanotaatiin qabeenya guddaa biyyi keenya Itoophiyaan hiyyummaa keessaa gara badhaadhinaa guddaatti ittiin baatuus jiran obbo Jaarsoon. Hidha haaromsi guddichi Itoophiyaa qabeenya Afrikaanotaa kan ta'e arma bokummaa fi injifannoo biyya keenya kan ta'e qabeenyi guddaa hiyyummaa keessa gara badhaadhinaan rakkoo keessa gara furmaataatti dukkan keessa gara ifaatti nu baasan guyyaa yayyabisaa bitootes 24 jalqabee marsaa dhumaatiif qabeenyi miiliyoona 16 ta'u walitti sassaabee agammaa xumuree jira. Akkasuma kilaasteroonni aanaa Mooyyalee jala ramadaman aanaan Guchii, aanaan Mooyyalee, magaalli Mooyyalee, aanaan Miyoo karoora isaanii yoo xiqqaate qarshiin miiliyoona 6 ol walitti sassaabuudhaan deeggarsa kanaadhaaf gumaacha godhanii jiranii. Qaamoleen hawaasaa simannaa kanarratti hirmaatanis simannaa waantichaatti kan gammadan ta'uu himuun deeggarsa hidhichaatiif boondii bitachuun aga xumuraatti gumaacha isaanirraa eegamu kan bahatan ta'uu dubbataniiru. Amma
amma dhaggeeffattoota keenya dhaggeessanii jirtu dhimmi hidha haaromsaa dhimma ajandaa hundi keenya beeknudha dhimma diinagdeeti sababa hidha haaromsaa kanaan dhiibban keessa fi alaan nurra gahaa ture nurra gahaas jiru maal akka ta'e hundi keenya hin beekna namni hin gumaachine hin jiru namni hin hirmaanne hin jiru sadarkaa manneen amantaattis sadarkaa mana mootummaaf miti mootummaattis qaamni baay'een irratti hirmaatee jira dhalattoonni Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti jiran hunduu itti hirmaatanii jiranii waan ashaaraa tokkoon keenya irra jiru amma dubbiin hawaasni booranaa hundi keenya kan beeknu bakka bishaanii aannan kan namaa kennu hawaasa relatively tasgabbaa ta'e diinagdee biyyattii keessatti gahee olaanaa qabu keessattuu seektara horii horsiisuutiin fi daldalaan wal qabatee hawaasa diinagdee biyyattii keessatti gumaacha guddaa godhu hawaasa tasgabbaa akka ta'e hundi keenya hin beekna garuu yeroo darbee sababa hongeetiin hawaasa immoo gatii guddaa kafaleedha hawaasni kun qaamonni alas keessas jiran sadarkaa adda addaatti gurmaanii dhuunfadhaan beellanni baay'eetu jalaa dhume sababa hongeetiin namni illee rakkachaa ture saniif gumaachaa ture hawaasni kun qormaata keessa hawaasa turedha ganna darbe san qotachuuf rakkachaa hawaasa turedha beellada baay'ee hawaasa dhabeedha hawaasa rakkoo keessa jirutu birrii miliyoona 16 ol walitti qabee hidha haaromsaatiif gumaacha kun ajaa'iba namni yoo sammuu isaatiin hin garboofne garaadhaan boo'aa homtuu harkaan dhabamu hawaasni boru ilaalu boru yaadu kaayyoo qabu mul'ata qabu rakkoo hamaa keessa taa'etis abjuu ijoollee isaa hin jaamsu hawaasni kun rakkoo kalee isa quunname san irraa dandamachuutti deemaa jira garuu kan ofiirraa kutee hir'iseet rakkoo kaleessaa san garaatti qabateet boruumtaa ijoollee isaaf biyya isaatiif gumaacha kana caalaa ajaa'iba maaltu jira teessoo gaarii irra teenyee qilleensa gaarii keessa teenyee odoon rakkatii warri jirru hojii tola ooltummaa fi hawaasummaa diinagdee biyya kanaa keessatti sadarkaan nuti hirmaannu niilidha duwwaadha tokkoon keenya hinumaa bitaa yaanna hawaasni booranaa gatii kafalaa bahe sun har'allee qarshii miliyoona 16 ol abjuu boruu ijoollee isaa milkeessuuf gumaacha gama san jira hawaasni laga ce'ee jira hawaasni booranaa warri gamanaa ganaa gunguman gufuu warri ta'an immoo jira ni jiru gama ce'eet laga ce'eet dhandhamaa jira hawaasni booranaa qulqullummaan sammuu bu'aan isaa kana namummaan bu'aan isaa kana miirri injifannoo bu'aan isaa kana eenyullee hin rakkataa eenyullee hin qoramaa gaafa saayikoolojikaalii du'e garuu homtu harka isaan jiru hawaasni kun amma kanarraa kaanee xiinxaluu dandeenya hawaasa hamileedhaan miiraan saayikoolojiidhaan hin injifatamne har'allee hawaasa jiruuf jireenyi isaa abdiidhaan guutame seenaa kaleessa isa quunnamte gurraattii san jijjiiruuf hawaasa onnee qabu rakkoo keessas taa'ee biyya kan yaadu akka ta'e asii ilaalla kanatu takka ajaa'iba guddootu immoo faallaa kanaa jira kuni mallattoo namummaati mallattoo injifachuuti kun mallattoo ce'anii fageessanii laaluti
rakkoo har'aa tana rakkoo caaltutu boru jira har'a yoon hojjenne rakkoo hamtuutu boru jira yoo har'a hin hojjenne beelatu boru jira har'a yoon hojjenne jeequmsa boru jira har'a yoon hojjenne akkanatti yaaduun mallattoo namummaati mallattoo nama guutuu ta'uuti ani waan argen sinitti hime kan kana caalu baay'een hawaasa san keessa akka jiru immoo beeka safuu qaba aadaa qaba relatively hawaasa tasgabbaadha hawaasni sun kanaafuu ajaa'iba ka jechisiise tokko rakkoo keessa ta'anii biyya ilaaluun fageessanii ilaaluun injifachuun hamilee ofii eeganii jiraachuun zabana kana ajaa'iba mee tana biraan immoo kan biraa wal bira haa qabu tana biraan egaa OBN niin galateeffannaa odeeffannoo kana isarraa fudhanne ka duratti ETV irraa fudhanne hin galateeffanna kan dhimma nageenyatiin wal qabatee jiru amma immoo odeeffannoo faanaan kaleessa dabarse tokko mee ilaalle maalii isaatu ajaa'ibaa immoo yaatiin tan እርምጃ ለመውሰድ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። በዚህ ረገድ የተገኙ የጥናት ውጤቶችና ጥቆማዎች እንደሚያሳዩት የሕዝብና የመንግስትን አደራ ወደ ጎን በመተው ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የአርሶ አደር ልጆች ያልሆኑ ግለሰቦችን የአርሶ አደር ልጆች እንደሆኑ በማስመሰል የልማት ተነሺ ያልሆኑ ሰዎችን የልማት ተነሺ በማስመሰል እና በሌሎችም በህገወጥ መንገዶች የሐሰት ሰነዶችንም በማዘጋጀት በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም በቦሌ፣ በንፋስ ስልክ፣ በአቃቂ፣ በለሚ ኩራና በየካ ክፍለ ከተማዎች ከ175,000 ካሬ ሜትር ወደ 175,000 ካሬ ሜትር አካባቢ የሚሆን መሬትና ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የመዘበሩ እንዲሁም የመንግስት ኮንዶሚኒየም ቤቶችን በሐሰተኛ ማስረጃ የወሰዱ የስራ ኃላፊዎች፣ ደላሎች እና የህገወጥ ጥቅም ተካፋይ የሆኑ ግለሰቦች ተለይተዋል። እስካሁን በተደረገው ምርመራ በወረራ የተወሰዱ ይዞታዎችና ቦታዎች የታገዱ ሲሆን የተለዩ የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ተጀምሯል። ተጨማሪ ተጠርጣሪዎችንም በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ይቀጥላል። በዚህ ረገድ የማህበረሰቡን ከፍተኛ ተሳትፎና ትብብር እንጠይቃለን። እንዲሁም በፍትህና በጸጥታ ዘርፍ ስልጣናቸውን አላግባብ በመጠቀም የዜጎችን ሰላምና የሀገርን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነታቸውን ተገን አድርገው በተለያየ ህገወጥ መንገድ ከግለሰቦችና ከንግድ ድርጅቶች ገንዘብና ሀብት ለመውሰድ የተንቀሳቀሱ ተጠርጣሪዎች ተለይቷል። በዚህም መሰረት የኢፌዴሪ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ በቀለን ጨምሮ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ የስራ ኃላፊ የሆኑ ግለሰቦች በመምሪያ ደረጃ ኃላፊ የሆኑ ሰዎች egaa dubbiin ajaa'ibaa takka tan duratti hawaasa Booranaa
rakkoo qormaata keessa ture sun ajaa'iba inni hojjete agarre. Ajaa'iba inni hojjete abjuusaa olaantummaa isaa miira namummaa isaa agarre amma. Warra abjuun qabne immoo agartanii addunyaa tanarra jiraannu akkana jiruun akkana injifataan tana keessa nama ta'anii darbuudhaa jechuudha. Asitti immoo amma kalee maal dhageenye warri sadarkaa adda addaatti mootummaan amaanaa itti kennee biyya kana hawaasa kana akka tajaajilan teechisetu aangoo isaanii fayyadamee hawaasni Booranaa waan hin qabne irraa hidha haaromsaati gumaacha. Gadheen immoo hanqabu isa ga'uu dideet hata saam gama agartanii gamanas agartan jechuudha. Jireenyi akkanatti biyya lafaa kanarra jirtii jechuudha. Nama yoo taatu karaan injifannoo itti barbaaddu hadhooftudha, dheertudha. Bu'aa bayiis guddaa qabdi. Bu'aa bayii guddaa qabdi. Qoree qabdi. Gufuu qabdi. Nama yoo taatu karaan injifannoo itti barbaaddu, karaan olaantummaa itti barbaaddu, karaan namummaa itti barbaaddu salphaa miti. Karaan sun dheeradha, bu'aa bayii qaba, hadhooftudha, gufuu qaba, qoree qaba. Dhabuutu jiraachi keessa. Nama biraatii jiraachutu jiraachi keessa. Ofirratti murteessutu jiraachi keessa. Yoommoo sadarkaa namummaatirraa gadi buutu amalli beeladummaa kee of ibseet amalli namummaa yookaan hafuuraa kee dhokata. Kanaafuu yoo nyaattu akka horii akka beelada, yoo yaaddu akka horii akka beelada, yoo hojjettu akka horii akka beelada, jiruuf jireenyi kee nyaanni fi uffanni kee horii fakkaata, beelada fakkaata. Namni sadarkaa jirtu kanarratti mindaan haganaa sigaa, faayidaan haganaa sigaa jedhamee waliigalee hojii seene faayidaa dhuunfatiif jedhee aangoo kennameef faayidaa dhuunfatiif oolshee amanamummaa yoo hir'isu dubbiin dubbii qarshii qabeenya hir'isuu osoo hin ta'in qofa osoo hin ta'in dubbii namummaarraa amala hafuuraa sanirraa gara amala beeladummaa dagaagsuutti ce'uusaati. Nyaanni isaa akka beeladaati, uffanni isaa akka beeladaati. Akkasitti yaada, akkasitti nyaata, akkasitti jiraata. Guyyaan boru jedhamu tasa itti ufti malee karoora isaa keessa hin jirtu. Har'a yaada, har'a jiraata, har'a nyaata, har'a uffata. Ajaa'ibni kana caale maaltu jira? Nama barate namoota baratan keessaa immoo nama filatame, nama abdiin guddinaa, abdiin amantii, amanamummaa itti kennamte, nama harka ol kaasee waadaa gale, nama waliigaltee mallatteesse, yoo balleesse immoo itti gaafatamuu nama sirritti danda'u, keewwata yakkaatiis fitaabeeritis sirritti sitti himuu danda'u. Yoo akkanatti gabbu'ee argitu kan kana caala ajaa'iba maaltu jira? Gamaa gamanni sun kana, fiixee sun kana, fiixee argite Itoophiyaan biyyi jedhamtu tun iddoo kanatti raakamte agartanii. Hawaasni gara fuulduraa dhiibuu jira, hawaasni gara duubaa dhiibuu jira.
hawaasni duubatti dhiibu hawaasni fuulduratti dhiibu hawaasa lamatu jira amala namummaa lamatu jira agartanii tanatu ajaa'iba tana ajaa'ibsiisannee qofa biran dabarru nuyi hoo hawaasa kam keessa jirra warra fuulduratti dhiibu moo warra duubatti dhiibu warra karaa hadhooftu karaa qoree karaa bu'aa bayii karaa gufuu karaa dhakaa boqonnaa malee tasgabbii malee irra deemnee itti milkeeffannu itti milkoofnu san irra nama deemaa jiru moo karaa qaxxaamuraatiin milkaa'uuf warra yaadu warra deemu san keessa jirran agartanii karaa kamirraa yaa jiraannu madaalliin garuu namummaadha kanaafuu fiixee lamaan irra hawaasa jiru gidduutti Itoophiyaan karaa kamaa jirtu ka qoramaa jirtu kuni gama diinagdeetiin qofan isinii kaase gaafa biraa gama hawaasummaatiin immoo nagartu biyyattiin tun akkamiin raakamaa akka isheen jirtu tokko hin nyaachisaa tokko hin obaasaa tokko immoo irraasaa qullaa hambisa tanammoo hawaasummaa ilaalla diinagdee tuni waan bicu waan xinnishuudha fuuldura ka jirtu duuba ka jiru kan hin agarre oduu agarre kan maraachu hawaasa fiixee lamarra jiru baay'ee agarra kanaafuu yeroo jiraannu haga jiraannu waan namummaa teenyarraa gannu buusurraa fagaannee kabaja teenya harkatti qabannee jiraachuu qabna ajaa'iba ka jenne kana ulfaadha sa'aatiin keenyas daqiiqaan jennes tana ajaa'iba gamaa gamana karaa qaxxaamuraatiin milkiin hin jiru obsinee karuma dheeraa san deemnee milkaa'uu qabna namummaa keenyatti garuu eenyu wajjiinillee hin mari'amu namummaan tasuma nu harkaa mucucaannan deebi'uun hin ulfaatti salphaa ta'uu danda'a gaafa nu harkaa buute garuu akka buphaa harkaa nu harkaa kufte sanitti yaada ilaala ajaa'iba har'as borus nama ta'e galatooma yeroo biraa sagantaa biraatiin mata duree biraatiin deebinee wal agarraa oolman keessan oolmaa milkii isiniif haa taatu ulfaadha